aamoo fi anas ka wali buusu ka suuraa namaa gaggaragalchis hin jedhu barsiisaadha seete barsiisa sayxaana bara akkas godhu nama fakkaatee itti dhufaa bar fadhustaada fakkaatee itti dhufaa bar kana gaggalabbate jedhaan qabi kun sheeka maali kun barsiisaa maali isiin irra dhiichisti jechu sirbarra kaayyatte baati guyyaa takka islaama fakkaatti guyyaa takka kiristaana fakkaatti guyyaa takka waaqeffata fakkaatti guyyaa takka amaara fakkaatti guyyaa kan nama amantii qabne fakkaatti guyyaa feete nashiida dhaggeeffatti guyyaa feete faarfannaa guyyaa feete quraana guyyaa feete wangeela guyyaa feete sirba guyyaa feete aadaa oromoo kutaa kudha takkaa kaayyatti akkuma feete guyyaa kan qulla deemte jechuudha guyyaa kan shaffanatti guyyaa kan rifeensa gallakkifti guyyaa kan dhiira arrabsiti guyyaa kan lubbuun jiru arrabsiti guyyaa kan du'e arrabsiti maali jedhan takkana haadharraan dhalanne uummanni kunsa qaama saalaa faadhaan qaama haadha ofiitiin wal arrabsan akkamitti dubartiin faan qaama saalaa irra dubbatti ofiifurra jira qaamni saalaa aybiidha namni waliin dhalatee mi'amoo guyyaa keessaa nama kannaniif jira nama qaama saalaa hin qabne jira biyya lafaa kanarra dhiiroo hundisi namni ka ittiin beekamuun dhiiraa fi dubartiin yeroo dhalatu namni ka ittiin beekamuun namni kun dhiira namni kun dubartii daa'imni gara gadaaminsa keessaa gizee gabbuu wanni doktorii takka haati ogeeyyii ta dhalchiftu ta deessitu san waan ittiin beeytu qaama saalaatiin dhiiraa fi dubartii ta'uu adda beeytiimi ija rifeensa gurra maaliin adda beekan qaama saalaati qaama saalaa waaqayyoon walumaan si uume qaama saalaatiin wal arrabsiti yaate maa haadhatee akkas godhi abbaa kee akkas godhi yetti abbaa kee akkas godhi ati abbaa kee ni goota akkas harmeete akkas ni goota waan fokkottu wallaahi lazim gaafa na arrabsan tokko harmeeti yee hin boochee beeyta gaafa akkana jedhanii na arrabsanii hin boochee boo ani sababuma kiyyaan harmeeti akkami arrabsamti jedheetin wallaahi hin jibbe ummata akkami anummaan kunu siigee didee haadha manaa kiyya dabartee ilmooti yedda dabartee kuttee bira maasa haadhaaf abbaa kiyyoo dheete jiraatan moo jiran haadhaaf abbaan kiyya tiktookii hin beekan cal jettee tasbiisii qabattee bismillah qiblaasii irra teessee du'aa'ii kadhatti rabbi kadhatti siifaa kadhatti oromoo tanaa kadhatti gartee yaa rabbi bakka isaaniitiin namni nu geeyu jedhu harmee namaa ta duute fa harmee namaa ta dhukkubdu fa nama gartee ija qaama gartee irrina ka rabbiin itti fidee guyyaa keessaa nama arrabsuun argee jiran asirra taa'ee wallahi nama arrabsuu argeera bar nama sirra bareedu rabbiin sirra fudhate yaa shamarran keenya mee biyya arabaa jirtanii dubartiin arabaa akka sirra babbareeddu deemaa laala akka sirra babbareeddu rifeensi asii achitti rifeensi isii laal waan namni tolcheef fakkaatu numan jirtu tasirra bareeddu oromoo tanum oromoo taatee tasirra bareeddu kaansariin rabbiin harma meeqa irraa cire rifeensa meeqa irraa dhabamsiise tasirra bareeddu meeqa dhukkuba kaleetiin rabbiin isii saaxile ati kan nama arrabsitu atoo kan nama arrabsu bifaan nama arrabsitu gartee jaarmee qaamaatiin nama arrabsitu naannoon nama arrabsitu rabbiin kan sirra bareedu meeqa fudhate abbaa qabeenyaadhaa kan bifaan sirra bareedu kan funyaan isaa kun gartee akka lakkoofsa takkaa dhaabbatu so kun uumama rabbii keessa ani filannoo kiyyaa miti bar oromoo ta'uun filannoo kan kootii miti bar dhiira ta'uun jirana filannoo kan kootii miti bar bakkaan itti dhaladhe filannoo kan kootii miti bar maatii oromoo irraa dhalachuun amaara irraa dhalachuun silxee irraa goojjaam irraa dhalachuun filannoo kan keetii miti biyyitti dhalattus filannoo kan keetii miti guyyaan ati duutis filannoo kan keetii miti bar wallahi borumtiin filannoo kan keetii miti ni abdatta yaa waaqay guyyaa boru na jiraachisettee abdatta malee filannoo kan keet is no guarantee mee ilmi abbaa fadhee ani boruun jiraadha mi'a filmi'a matoo hin jiraadha jedhu guarantee miti waligalle waan ati harka kee hin jirreen akkamiin nama dhaadatta sabaan akkamiin nama dhaadatta ati waligalle bifaan akkamiin nama dhaadatta jiran rabbi si kanne eenyutu ilmi namaa fokkotaadha jedhe wallahi kabaja rabbiin itti godhe ilma namaa kan harka isaatiin uume bar waan hunda rabbiin ta'e idha qada allaha amran innama amru idha arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun yo rabbiin waa uumu fare ta'e amo bishaan haadhaaf ebbaa abumaas bishaan haadhaaf ebbaa ta'e ati dhiira kaaninis maal jedhan dubartii ta'e gurraattii ta'e eenyu ta'e bifa akkasii ta'e ajajuma kana dubbitanaan ta'a dhaqeen tottolchu rabbiin ammoo adam harka isaatiin biyyoorraa biyya khalaqtahu min xiinin biyyoorraa isa uume kabaja itti godhe hafuura isaarra itti baafate jechuuf ilma namaa ta'e jiran ati biyyeedha qaamni kun yeroo tortoree madaa'ee bar biyya ta'a yoo of madaa wayii qaama namaa kana dhukkuba adda addaa yoo madaa'ee qaamni isaa gogaan namaa kun biyyee bar akkana yoo goote biyye
gaafa duutee si awwaalanii sanduuqa keessa taatu qabrii keesseetu yoo itti deebitee gartee ji'a tokko muraasa booda dheeyte gogaan san biyya deebi'ee lafee muraasaa jira hin jiru ati sanii bar ajaafu ilma namaarra kan ajaa'u hin jiru ni beeyta ilma namaarra bineensa yoo dheeytee awwaalcha sanii guyyaa lamaa sadii dheeyte wallaahi ajaaf ittiin kalooftu kan ati gartee siin jaaladha akkana lubbuu si wajjin du'a namni harmeen teetu gaafa ati duute si wajjin awwaalamtu jaartiin teetu taqullaa si wajjin raftu awwaalamtu bo narraa baasaa itti du'a kana guyyaa ati boqotte ekiraa kana baasaa jedhan bo eenyu mana naa kaayan jettu bar guyyaa ji'a muraasa booda kabiraa barbaadde aamoo lubbuu yesin jetti dhuftee bo jaarsa kaan gaggeessite aamoo barbaadde aamoo biraa abumuwaas biraa barbaadde inninis kadiyyaa biraatii fi masarat biraa barbaada guyyaa muraasaaf gartee gaddasan keessa jiraate tan biraa barbaada hin taa'u ka fadhinnaa itti jira isa taaree hin dhiisu nyaataa fi dubartii fi dhiirarraa maaltu wala bataare wal fuudhaa jirana hin tattaa'ina fuudhaa fi heerumni umrii 20-30 kana keessatti tola bashannanni gaafa amata 40 idimee achi dhoyte maal goota ofiifuu rakkatte jilba keessi dhukkuba duddaasi dhukkuba hirriibninis lafaa ka'uun jajjabdu sagadaaf subii ka'uu hin dandeessu qottee caccabsitee godhuu hin dandeessu dulloomaatti amma umrii tana silaamma kaamata 15 18 19 20 30 kana enjoy godha namni amma maal godha bara kana ifiifuu ijaazaanu hedduudhaati dur dubartii ejjutu eessa beekan mana bunnaa beetii mana farshooti mi arra manuma ofiin namni bartee bunnaa beetii godhatee bara eenyu maqaa isinitti dha'u amma naguma yoo maqaa naguma dubbadhe akkuma gaaf tokko maqaa woomata isaa dubbadhee na maqaa na wayii dhale amma fakkeenyaaf namas keessa hin jirre laala qofa sirra hin jiru miti kadiyyaa yoon jedhe kadiyyaa kootti yoon jedhe maqaa maaf maqaa na dhawa jetti imma ani immoo fakkeenya warradheen dubbadhee beektu abalu lubbuu kottu fikirii kootu jedhaan hin yaammata manuma ofii bunnaa beetii godhate hin dhufti sawwaaqa konkolaataa qabdi ka bajaaji baasaan deemti eenyuun deemti fedhu xayyaaraan dhayixiifi walii gallee wal yaammata akka namni xalabatu saanduwicha xalabatu karaarra hin dhufti ka namni fuudha maalitti haajama amooko fuudha dhiise namni waan sila haadha manaarraa qaalii birriitti baasee maatiirraa sargii godhatee fardaa fi eenyuun gulufee geeraree makmaakee walalee gaggeeffatu arra gartee haadhaaf ebbaa duba Khadija يت فين أنت تعالي كم هير هني جراني ورسانو جارتي ساتي جارتي غافة فود هني إنجرون so infidata mana dufti fi birai wacha farranyate birri ranyata dingili sirra fudata yes aisa jira ajaiba seeraan dhaggeeffadha isin fayyada koppiliin sanif in lallabin jiran ati muwazzafaan si goggeessite social media so sanif akkas godheeti irraa fixee sheekha Anwar bira dhufti duba sheekha akkana tokko natti taphatee birri sinarraa nyaatee natti taphatee ati kubbaadha akkasitti taphatu kubbaa isin garsiisu laallattanuma namni waan itti taphatu waa isin garsaa namni natti taphatee jechuun ati waa isinii galtiimi kubbaa tanaa miti okay kubbaa tanaa miti natti taphatee jechuun tanaa miti okay so natti taphatee jechuun na hojii ciisee narra rafee narraa fudhatee waan rabbiin akka hunda narraa fudhatee eenyu geesseef namis dirqee jira qawweessa dhaqee ofiif dhayte dingilummaan ta'e Amazon irraan bitattu online hin bitattu horii takka bannaan xaffa iska maqaabir hin jirtu wallahi jabeeffadha birrii teessanis jabeeffadha ofii viidiyoo ammas achi qaama saalaa san ofii waraabdee ergitee fi eenyutu ganda san waraabee ergiibsiin jedhe birrii sirraa nyaata social media irra qaamni saalaa isa jirame jedhana kanama hundaa miiluma jiddu jiraami waaqayyoo qoya sirra kaa'e asirra jiraamoo moos duuba jira miilarra way kaa'e rabbiin miilarran keenye achi gad kaa'e ka atuu yoo firditti jettee achi gad dhayxee yoo laalte atuu laalte malee atummaan kun hun agarre yoo ifii jettee ittiin laalte malee ofii kaameeraadhaan waraabdee itti argitee na saaxile mana mubaarak dhayxanii viidiyoo kiyya tokko bira jiraate akkana na godheettan nama 8,000 fideetis nama 8,000 irratti si saaxile ammas dagaratan ranko meeqa itti argite siin jedhan feemasoonni wallahi jaayee boy abbaa lamaa bira jira eessa waraabdee ergitee itti erge kasaatis na bira jira itti isinis na ergi jedhaan kun amma birri itti nyaachuuf jirana bara akkasii keessa ture feemasoonni waan itti feemasa ta'e bar qaama saalaati bar jarree waan bira seeteeti abaacaa barsiisuudha hundi waan jettu kaabaluun na bira jira itti bar idduu takka gayyaaniiti you wanna go with me
Okay. Saja. 1 second. 6:30, yeah. Huh? 6:30. Okay, deh yeah. What is my okay? Give me jaket blue sanakan. Ifa majaran. Jolle tu wanu Rakkoon hin fudu jiru. gurba. Rakkoon hin jiru. Huh? Mana koppilingi gootanii maa inni koppilingi godhaa. Maal fidde? godhaa. One car from the Chick-fil-A thing. Huh? The Chick-fil-A thing. From where? Man, Ani iyyuu kan faatee Hey, so where we gonna go? What is chicken fillet? maal goota St. Louis Park. I don't know. That's too far, man. bayyata. Chicken fillet asim kamare fago bar. Yeah, only. See, that's Huh? it's okay. I never mind. Borumai? Inshallah, we have a bra. Yeah, akas. Gizeran. Kamu nagaan pula baka. Mana ga ambulla? Imbulla. Bula jirra bar. Sila naga ambulu ni sarkana make ora TikTok kana bira jiratte inyu naga nu bulcha bo irribau. Awasin. Rabbi rahmat sinagodo. Asawni bakket dawan qabu. Isinif ga kanuman Ahmad asawun dila asawa kana kaisa ciraniti boru nama walin nabusu deman. Umadu social media. Haara rakkoon hin jiru. Eh? Dhugaa dubbachuuf hedduu amma softan kana bal'inaan haasawaa yeroo baay'ee ijoolleen keenya waanuma xiqqootiin sossobamtee dhugaa dubbachuu fi qaamni rabbiin dhala namaa irratti uume bakka dhokataa jira kan nama hundaayyuu. Akkas. Kama salah jedhani Dhugaa nabar. keessa. Sal wallahi lazim. Enyu jira simboni rafte. Khairi Kamil Isheen deemtee Ngabu. Hawi. Jirra nagaan amiti. Jira ustaza ko. Assalamu alaikum. Alaikum salam rahmatullah. Jirra. No falcha. Rakkoon qabu ustaza. Warri kana keessa jirtan no falcha ani mbeeku ejete ko ani garte wane beesisina dhufun jiru general Muhammad maal jedhan nama sadi bira saalfachuun hin jirtu jedhan nama sadi qaanyii jedhan safuun hin jirtu jedhan nama sadi bira tokko doktora bira qaanyiin hin jirtu ammo doktora bira dhayitee qaama saalaa silaala bakka fadhe silaala taa'ake bakka hunda hin jiru ammas nama amantii abboota amantii bira dhayitee waa gaafachuu waan akkanaan dalagee akkasiin godhe yaa maali cubba kana aarsa maali akkamittiin gatee toobaa deebi'ee waaqayyoo kiyyatti sheeyiniis waan jiru sumatti hima artee waan jiru waan rabbiin isarra rabbilee naqarraan qaanfatu kan biraato nama poolisa nama shortaa bira maxaaraa yoo dhayitu muka si galchee ittiin si godhee ittiin silaalee qaama kee hunda silaalee fattashee xayyaara si galcha olii gallee kanneen bira safuun hin jirtu jedhan sheekha safuun beeytuufas hin jedhan jaan waan jiruun dubbade jirana tana daran umman bara safuu namni dhiisee jira safuu eeggachaatuma saalfachaatuma waan gariis dubbachuu jira waan jiru kun jirana maal jettee bar takka dhuftee asi hin gaafatan jirana asirra taa'ee durriyyeen dubartii teenya tana ta'a aqli hin qabne harmi akkuma harmaarra rawu aqliin isii ati dubrummaa ni qabdaa jedhan hin qabu jetti eessa geessite bakka itti geessiteef namarraa fuudhee hundaasoo jedhetu intalti tun aqli qabdi jedhana keenyoo gowwichisan dhiira jedhanii ka dubartii kana saaxilu haadha isaa obboleettiin isaa ta waliin dhalatee dhufe akka inni godha obboleettii isaatiin dubrummaa ni qabdaan jedhuun maa akkana isin godha isin saalfattanii jedhana ummata kana jalaa dhaabbadha kabaja ofi godha eenyummaa keessan akkami namni rabbiilleen waan ati citi dalayde rabbiin si sattara gaafa ati hawaasa irra baaftee hin jirtu lii jedhana maa rabbiin dhiifama sii godha ofumaaf saaxilte intalti tun gufuu ofitti ta'uu deemti bultii isiititti intala dubrummaa hin qabnee siin jedha boru intala kabajaa hin qabne ilmoon tantee gaafa ati heerumtee dhalatte waan neeti sooshaal miidiyaa irratti haasooti ilmooteetiif teesse harmeen tantee akkana turte jedhanii abboo hiriyoonnisi harmeen tantee akkana feemasii birallaa saaxilamuu turte qulla deemuu turte dingilii miti ani annama akkanaati akkana jetti turte jedhanii viidiyoo irra baasan ilmi kan keessan akkamitti hiriyoota isaa waliin jiraata intalti ta'e akkam jettee jiraatti boru bara haadha namaatti ta'uu deemta haadha namaatti ta'uu deemta bareedduun tan akkamitti ibsaaxilta dhufteet viidiyoos beeyme achi gara hudduu ta'e namni si laalu si bitachuun deemu maaluma if dhaadha isaa olte jedhana suuruma kaa olte suuruma poostii gadhaa olti quccubi diggi shaawara seeni bishaan finnaqi achi jaadi xutumaacha firraa baasi achi baasi ciisi gangaladhu akka re'ee jedhi woowumaan godhin qabanii jarri kun jedhana ummata kanasa moo anuma qofa waan kana arga jedhana anuma qofa dhufa isinitti hin dhufu waanni kun viidiyoon ciramtu kun anuma qofa dhufa hawaasa kana keessaan jiraanaan arka waan arguun dubbadha malee waan dhageen dubbadha malee waan hin argin waan hin dhageen hin dubbadhu qaamni tokko waan natti himeef hin dubbadhu viidiyoon arkusaniin
Gariin wallahi reefuun tana viidiyoo nan irra waraabuu ture ka qullaa gartee ol qabattee uccuun butaantiin isin jalatti uffattu mul'atu durriyyeen ijoolleen harargee takkachitti mana saniin talaqsan akkas godhan viidiyoo tokko kan dhufe jiran. Gallaq irratti waraabee gallakkisuufis safu abboota amantiitiin sodaadha. Kiristaana taatus nama safuu qabu amantii yoo qabaannellee waaqeffataan sodaadha, ortodoksiin sodaadha, luubootaan sodaadha, paastaroota sheekaniin sodaadha. Viidiyoo kan akkam jee gataa lakkisuu kanaatu nagartee na yaachisuu ture jirana. Olii gallee nama nuti beeynu yoo akkam taate mucaan tun ganda keenya yoo akkam taate intala Oromooti yoo akkam taate Itoophiyaanii bara. Namni akkam waan fokkottu irraa wal dhorkuu dadhabe. Amantiin ati dubartii gorsuu sin dhoorgine. Dubartii gartee karaa khayrii irratti amantiin gartee waan gaarii irratti sin dhada. Amantii kitaabni waan gaarii irratti sin ajajne. Kitaaba miti dhiisii deem gubi. Maali? Amantii jechuun bar dimokiraasii jechuun bar kufrii bar dimokiraasii jechuun akka feete jiraadhu jechuu bar. Hin jiru akka feetetti hin jiraatu. Namni amantiin qaba jedhu aadaan qaba jedhu amantii dhiisii akka itti jiraatu qaba malee akka ofiin fadhatti hin jiraatu. Dimokiraasiin dhiiratee isin jetti, dhiira fuudhi isin jetti, qullaa deemi isin jetti, ejji isin jetti, poorni zinaa adda addaa hojjedhu isin jetti. Kuni dimokiraasiidha. Rabbiin kana raawwate. Seenaa uummata isin durarraa maal barattan jedhana? Rabbiin ummata meeqa lafiin biyya kanarraa ummata gurguddaa seenaan sabaan bebbeekama ummata meeqa dhabamsiise deema idda dhaloota isaanii hunda laala deema dubbisa. Wala quraana keessa dubbisa, wala wangeela dubbisa. Walii gallee fakkeenya yoon isin godhe ummanni gartee Sodoomoo Gomooroo ummanni Luut nabi Luut ummanni Luut maaliin dhabaman Rabbiin akka itti dhabamsiise ummanni sanarra biyya jira mita Urdun yookaan Jordan kana deessii jedhanii jira. Bishaan san deemeen dhaqe bishaan akkaan ajaawu. Dagarte istinki ajawa desi jedhanii baharul mayyit jedhanii narra ajawa bishaan akkaan ajaawu bishaan du'a iddoo san Rabbiin ummata sanaa laakee jiran. So an kanaan isin jedha isin jaaladha. Rabbiin halkan gaarii isin haa godhu. Fayyaa isiniif haa kennu. Fayyaara waliin nu haa deebisu. Nama fayyaa qabuutu TikTok irra ta'a. Nama fayyaa qabu amantiillee barata. Nama fayyaa qabu dalagata. Nama fayyaa qabu dubartiillee. Nama fayyaa qabu abbaa manaatillee yaada fuudhaaf heeruma yoo fayyaan qabaanne hin jaattu. Nyaanni nu garii ittiin goru asiin nyaachisan. Garii nyaanni irraan bahu jalaan irraan bahu gubbaa kanaan irraa baasan garii jedhan. Galata Rabbii galchaa. Birriin faayidaan qabdu. Amma warra miliyoona $2 miliyoona 2 sii kan ijatan yoon baas jedheen baastu. Hin madaalamtu ijaa fi birriin wal. Maallayni nothing. When you come to the money, nothing. Aligalle gazzab kaalle basama ila mangada alle mal jere jere finfinnet nyaata xayyaaran buute jechu hanqanuma waata akkasin godhu jireenya barabara sin geessu akka waan qabdurra kan nadhu jedhan hin amanne jedhan barra nabi Muhammad an qawaan ofii jaalattu nabbale sakete jaalatu nama abbaa qabeenya tujjaarticha Yesuus dhufe garte maal godhi jedhan Yesuus deem qabeenya kee hunda kan nadhu jedhan bar eenyu kan nata jedhan rakkata eenyu gargaara gaafa nama rasul leencaa fi waan namarratti wararan amma asteenye mana ammoo kana rakkata nama miidhame tokko jira kaleen dhukkubdu tiruun dhukkubdu akkana gargaara yoon jedhan anaa fi ammoo qofaatu walitti hafa hundi siin yaati akkaawunti yoon maxxanseemma hin yaati arrasila namni 545 kun yoo birri Itoophiyaa kuma takka baafne guess what how much we collect maallaqa meeqa maallaqa 545 walitti qabna yoo dabil gooneo miliyoona goona yoo dabil gooneo miliyoona waa goona yoo dabil gooneo kuma kudhan silaa namni 500 kun baasee mana guddaa madarasa waldaa taatus masjida taatus eela taatus gamoo taatus namaaf harka qalleeyyii ganda safara tokkorraa jijjiiruu dandeenya hin goonu ka akkasi kana maal isin jedha nagee afi rahmani nabi Muhammad irratti haa jiraatu yoon dogoggore anaa fi sayxaanarra yoon kan dhugaa dubbadhu keeri dubbadhu taate Rabbi kiyya arrabara naakaa isin jaaladha tika Rabbi keessa jiraadha yoon lubbuun jiraadhes du'aayi yoon du'es du'aayi isin hin jedha abbo hanqasum waalaikum salaam warahmatullah galatoma eewa maaliin dhabe bo ilmaaniin qabaadha manaan qaba fayyaan qaba tiktookiin yoornigiin qabu ammoon qaba isiniin qaba maal ta'e Ustaz akkam nagaa jirtu? abbo nagaanan keessa jiru amoon osoo dhageenarraa fudhata sila Alhamdulillah faaruun karabbiitti dhagaa ustaz yeroo hedduu isin dubbisuuf kaayyoo qaba. Hedduu tokko galatoo maal fa'aadha asumaan amoon galatoo carraa isin dubbisuu naa kenne.
Isinuma jalatti guddadhe ustaaza Facebook irraa isin hordofaa ture aslee bahee isin wajjin qabsanii malee hedduu warra bara qabsoosanii warri san bara akka adda bilisummaa Oromoo nu jala addaa diigamne. Wallahi warra gisee saniiti ani warra Facebook irraa ture garuu as bahee si waliin hin qabsoofne hanga irraa immoo WhatsApp keessanis hin qaba carraa isin dubbisuun arganne hedduu tokko galatooma ulfaadha. Wantoota gammaa gorsitan keessatti waa lama irratti baay'inaan nuti xiyyeeffadha. Wanta gammaa gorsan tokkoffaa ka waa'ee Imoo dhugaa dubbachuudhaaf markazni Imoo dhiifama naa godhaatii namni markaza Imootti taqawwamta yoo jiraate markazni Imoo markaza hedduu uummata hedduu wallaala keessaa baasee anaan tokko jedhee waa'ee markaza Imoo kana yeroo itti duulan irratti noo hirmaata. Kalee dhukkee irraa kaasee bara kalee namoota qoome kanatti naasaa ture. Argine asumaan yeroo hedduu irratti noo hirmaadha. Anaan tokko jedhee uummata wallaalaa hedduu rakkoo keessaa baasee hedduu uummata badee hedduutu irratti argate ka akka kiyyaa wallaalaan biyyaa bahee hedduutu jira. Gara Imootiin wal keessa makama raajiin sobduunis guutte ustaadoonni gariin sobduunis guutte. Akkasuma ammoo hundi gamasii namni nyaadhamu jira. Kiristaanis nyaadhamu jira. Islaamis nyaadhamu jira boo akkam goona biyya lafaa kana akkasi. Sandiisi abbaan mana haadha manaa birrii irraa fuudhee boochisaan jiru boo. Wallahi bara fitnaati. Asumaan ijoollee amantii biraatiifis wanti dhaamsa dabaluu ustaazan akka markaza Imoo irratti nu hirmaattan dabarsiif jira. Asumaan ijoolleen amantii biraa mootu eenyu diinaa ol qacam raajii sobaa ka jedhu mucaa sana hedduu hordofa. Achumaan ijoolleen amantii biraallee mucaa sana wajjin hirmaadhati. Yoo inni dogongora qabaate mucaa sana sirreessuu yookaan immoo wajjin hirmaattanii bakka inni dogongora qabutti irraa dhaabdanii bakka inni mootu sirriitti gargaaruu qabdan asumaan dhaamsa kiyyaa carraa kanatti fayyadamee mucaa san gargaartanii akkuma ustaaz Habiba qo'in fixadha. Anuma keetirraa osoo dubbatti bareeda waa'ee raajii akkas eessi bakka dhiisi. Aye, si galata. Laa waan hin jenne bara eenyu Simboo maal jette? kanuma ishiitirraa dubbattu isaa dubbachuudhaaf Laa sanin bara in general walii laal siyaasaanis Oromoo nyaachuu jirti akka jedhi. Maqaa siyaasaatiin isinii madhageeffadha. Maqaa siyaasaatiin Oromoo nyaadhamu jirti akka jedhi. Maqaa warra bosona jiruutiin nyaadhamu jira jedhi. Maqaa ustoodaataatiin nyaadhamu jira. An waan keessa oolu. Maqaa raajummaatiin nyaadhamu jira. Kun abbaan fedhe diduu hin danda'u. Kiristaanonni waa'ee ustaazotaarraan dubbannu nuti waan ta'eef ishiin immoo waa'ee raajirraa dubbachuu mirga. maal jettu? Maali waan gartee maxxansanii waan raajii waa'ee raajirraa dubbachuu ishiin ilaallatu. walumaa galatti yoo isin anaa jedhee bara Ishiin ilaallatu. yaadadi Simboo maal Abbooti kuma Simboo Imoo keessan ni baratta Imoo keessan ni baratta ani Imoo bar garee hedduun kiristaana keessaas tura bar ni baratta Jara keessa jirti bar warra jara keessa jiru. Warra waan akkasii keessa jiru. wallahi waa'ee nuti dubbachaa hin jirru waan ta'e waa'ee ustaazotaa. Ati waa'uma anaatu waan nama sin jedhee guddaa bar dubbachaa jira amma namni guddaa dubbatu ana waan jedhee bar jarana namni waa maa jedha hattuun amantii hunda keessa jirti hattuun barsiisaan hattuun amantii hunda keessa jira siyaasaa hunda keessa hattuun jirti social media ka hunda keessa hattuun jirti kutaa hunda keessa wallaalaanis beekaanis jira hattuun kan nama saamtuun bakka hunda amantiin qabdu gartee waldaa keessa jirti masjida keessa illee jirti kana abbaan fadhe hin didu hin didina hin qulqulleessina maali yoo kana dubbatan guyyaa wangeela keessa yoo dheeyte ani maqaan dhugumaan namaa hima jedhana wangeela Maatiyos boqonnaa 29 lakkoofsa qorra dheeyte gartee yaa gooftaa maqaa keetiin raajii baafneerra hafuurota hamoos baafnee jira jedhan Yesuus Kiristoos isin hin beeku gonkumaa isin warra hamoo dalagee onarraa fagaadhaa jedhee reeba jedhe Yesuus anaa jedhe so kanaaf warra hamoo dalagee jira amantii hunda keessanii jira social media irraa kun onuman jiru namni tokko yoo waan fokkootu dalage islaamatti hin galchina islaamaa waa dalage hin jedhina yoo namni tokko hamtuu dalage kiristaanaa waa dalage hin jedhina yoo Abu Mu'aaz ejje islaamaa ejje hin jedhina Abu Mu'aaz malee abbaa kiyyaa miti obboleessa kiyyaa miti ammoo yoo dalage kutaa isaatitti hin galchina abbaan fedhe amantii feeta keessaa dhufeef amantii sanii ejji miti aadaan Oromootu ejjan naman dalaydu boyfriend if girlfriend aadaa Oromoo kamtu deeggara amantiin hundi balaaleffatti so kanumaan isin jedha isin jaaladhaati dhiifama booda hedduu haasa'ee boodarratti isin gaddisiisee deemuun barbaadu tika rabbii keessa naa jiraadha haasa'uun heddummaatiif harree irratti hin fe'en jedhanii hangasuma keessa barakaa rabbi isin haa ka'u nagaan jiraadha manaa moon isin dhiise nagaan naa bulaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum